dubbii waaqayyoo dhageenyeetii sagantaa isattaa nutti dabarraa har'a akkuma yaadattanii yeroo itti maqaa maanguddootaa tarmii isa dhufutti nu gaggeessanii kenninu har'a dubbii waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaallaa macaafa mul'ataa keessaa dubbisa. Macaafa mul'ataa kanaa ergaan isaa maalidha kan jedhu akka walii wajjiniin ilaallu yaadeen turee har'atu hin ta'ini bara Sahaaraatti garuu sagantaan tokko tokkoon geeddarame kanaaf har'a walii wajjiniin ilaaluu jalqabnaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasee tan nan dubbisaa darbees boqonnaa 20 keessaa nan dubbisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasee kuni mul'ata Yohaannis mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjettoota isaatti argisiisuudhaaf Waaqayyo biraa argatedha. Inni ergamaa isaa Waaqarraa ergee kana hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksise. Yohaannis wanta Waaqayyo dubbatee Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'uusaa hamma dhaga'ee fi hamma argee dhugaa ba'eera. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaatee fi namni isa inni dhugaa ba'e kana dhageessisee dubbisu warri raajii dubbatame kana dhagaanii wanta isa keessatti caafame si eeganii attam haa gammadanii. Lakkoofsa 4 ani Yohaannis waldoota kiristaanaa 7 kutaa biyya Aashiyaa keessa jiraniif kana caafuu kooti. Ayyaanni nagaan Waaqayyoos isa jiru isa ture isa dhufuuf jiru biraa hafuurota 7 teessoo isaa dura jiran biraa Yesuus Kiristoos biraas isiniif haa ta'u jedhee nagaa koon isiniif nan dhiyeessa. Yesuus Kiristoos dhuga baatu amanamaadha. Inni warra du'an keessaa hangafa ta'ee kaafameera. Mootota lafa kanaas in abbooma jedha afaan Oromootiin. Mootota lafa kanaas in abbooma. Hiikaa garaagaraanii hiikaa baay'eetu jira afaan Ingiliffaan akkuma beektanii. Mootota lafa kanarraa in abboomaa jedha. Hiikaan New International Version. The ruler of the kings of the earth jedha. New Living Translation. The ruler of all kings of the world. Jesus Christos. New King James Version. Ruler over the kings of the earth. Afaan Oromootiin in abboomaa jedhe. Hiikaasaa xinnoo isa kanatu irra bal'ise dheetanii boqonnaa 20 irratti akkas jedha. Lakkoofsa 1 kaaseen dubbiseesas. Kana booddeesii ergamaa banaa iddoo isa lafa jalaa sanaa funcaa guddaas of harkaa qabu tokko Waaqa keessaa gadi bu'uusaa nan arge. Inni bineensa akka jawwee bofa bara durii diiyaabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 in hidhe. Waggaan 1,000 suni hamma raawwatamutti akka inni deebi'ee saba biyya lafaa hin wallaalchifnetti iddoo lafa jalaa sanatti darbate. In kadhannaa. Yaa Waaqayyo dubbiin kun kan keeti. Situu barbaannaanitii barreeffame. Yaa Waaqayyo dubbii kana har'a akka nuyi hubannudha kanati barbaaddu. Ofumaa akka inni barreeffamu hin goone ati. Kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin
dubbii kanarraati yaa Waaqayyo har'aa waan tokko hubachuudhaa fi akka dandeenyutti mul'anni Waaqarraa gara keenya akka dhufuufanan si kadhadha. Humni kana dhoowwuu hin jiraatinii, humni kana dhoowwuu barbaadu humna isaa hadhabu. Yaa Waaqayyo dubbachuudhaaf na gargaarii, hundumti keenya dhaga'uudhaaf akka dandeenyutti gurra garaa keenya nuuf baniyat. Maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaatiin ameen. Macaafni mul'ataa kuni mata dureen irratti macaafa mul'ataa kana walii wajjin ilaallaa. Torbanoota dhufan kana lamaan sadan tokko hunduma isaa keessa deemni ilaallamti. Ergaan inni qabu tokko, ergaan giddu galeessa inni qabu Yesuus Kiristoos ani mo'eeraa isinis mo'aa'edha. Jireenya dhufaatii Yesuus Kiristoos jalqabaa fi dhufaatii Yesuus Kiristoos isa lammaffaa gidduu attamitti jiraachuun kiristaanonni attamitti jiraachuun akka isaan irra jiru dubbata. Innis immoo maalidha? Jireenya mo'ichaa akka namni jiraatudha macaafni qulqulluun kan inni barbaadu. Yookiin Waaqayyo kan inni barbaadu. Jireenya mo'ichaa jiraachuudhaaf immoo wal'aansoon jira. Garuu attamitti danda'ama? Isa jedhuni deebisuudhaaf yaala. Egaa macaafaa har'a itti lixasaa yoo ilaalle jalqaba kan ilaallu nama isa barreessee fi haala keessatti barreeffame, lammaffaa immoo macaafni kun yuunikii ta'uusaa yookiin macaafata gara biraarraa adda kan isa godhutu jira. Itti aanee immoo akkaataan itti barreeffame the style of writing addadha. Itti aanee immoo Waaqayyo waa'ee macaafa kanaa maal yaada? Namoonni scholars, namoonni macaafa qulqulluu dubbisanii hiikanii macaafa kana irratti barreessanii yookiin gaggeessitoonni waldaas haa ta'u paasteroonnis maal yaada maal qabu? Seexanni immoo waa'ee macaafa kanaa maal yaada? Isa booddee maaliif barreeffame? Isa jedhuun deebisee tanan xumura. Gaaffiin jalqabaa gaa eenyutu barreesse isa jedhuu fi inni gabaabaadha, deebiinsaa salphaadha. Asuma keessatti boqonnaa tokko lakkoofsa tokko keessatti akka nama dubbise ana Yohaannis kuni mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni itti wanta dafee ta'ee jiru dafee ta'uudhaaf jiru jedheeti dubbata. Hiikisaa baay'eedha amma isa keessan naqu dafee ta'ee inni jedhu kuni namoonni isa kanarratti yaada garaa garaa qabu. Garuu wanta dafee ta'uudhaaf jiru kana isatti natti isa Yohaannisitti mul'iseedha. Lakkoofsa tokko irrattiidha, lakkoofsa afur irrattis ani Yohaannisidha, lakkoofsa sagal irrattis ani Yohaannis. Kanaaf kan isa barreesse Yohaannis akka ta'e hin beekna. Isa booddees Yohaannis booddee namoonni ka'aniiru church fathers warri jedhaman jiru. The church fathers warra Yohaannis fa'aa beekanii jechuudha. Macaafa qulqulluu by the way, why do we trust the Bible? Why do we trust? Maaliif trustii goona? Maaliif amanna? Sababiin isaa namoota Yesuus Kiristoosin argan irraati dhufe. Warra isaa wajjiniin wal argan. Warra isaa wajjiniin haasa'an. Warra isaa wajjiniin turetu barreesse. Kanaafi informationii nuyi qabnu, gabaasa nuyi qabnu yookiin beekumsi nuyi qabnu beekumsa first hand isa jedhamu irraati. Namoota akkasiirraa warra dhufeedha. Isaan booddee immoo namoonni ka'anii jiru. Church fathers warri jedhaman warri Yohaannis fa'aa beekan, Phaawulos fa'aa warri beekanii jechuu kooti. Kanaafi church fathers macaafa kanaa Yohaannis akka barreessedha kan isaanii dubbatanii. Macaafni kun isaaf macaafa shanaffaadha. Wangeela Yohaannis ergoota sadiis immoo barreesseedha. Kanaaf macaafa isa kana isatu barreesse. Yeroo sanaa umuriin isaa gara 95 ta'aa jedhaniiti yaadu. 95-96 ta'uu danda'a jedhaniiti yaadu. Sababiin isaa Phaawulos fa'aa Phexros fa'aa isa duratti du'an gara waggaa 30 dura du'aniiru. Bara Niiroo kan jedhamu tokko ka'ee bara 54 hamma 68 gidduutti
empire Roomaa nama gaggeessaa turedha. Jalqaba nama dandeettii qabu, nama beekumsa qabu, nama waan gaarii hojjetedha. Booddee garuu yeroo gara taayitaatti dhufu taayitaan namatti mi'aa, taayitaan namatti tolaa, taayitaan namatti tolaan namatti mi'oofnaan namni when you are hunger of power rakkina guddaatu dhalata. So kanatu dhalate narsistii ta'e namichi kuni nama baay'ee ajjeesuu jalqabee haadha isaayyuu amma ajjeesutti nama baay'ee gara jabeessa ta'e yeroo sana keessatti Phexros faa Yohannis faa akka isaan du'an hin beekama. Yohannis garuu bara baay'ee akka inni turu Yesuus Kiristoos durumaan iyyuu dubbatee ture. Isaan booddee waggaa 30 gara waggaa 30 ol jiraateera. Inni immoo kutaa macaafama kana keessatti yeroo dubbatu isaan booddee kan ka'e egaa namichi emperorii gara biraan immoo ka'eera. Emperorii kanatu yookiin mootii kanatu mootii empire Roomaa kanatu isa fuudhee Patmos yookiin Fiximmoo biyya jedhamtu biyya galaanaa ta'u keessa namoota biyya galaanaa jirti ammayyuu Patmos yookiin Fiximmoo jedhamti ammayyuu jira lafti hin geeddaramne. Namoota mootummaa yaaddessu jedhamanii yaadamanii iddoo sanatti dhaqaniiti gatu biyya galaana keessaati. Kanaaf inni yeroo dubbatu sababii dhugoomtaan Yohannis obboleessi keessanii rakkina keessan jira ofii kooyyoo obsa Yesuus Kiristoosii wajjiniin sababii dubbii Waaqayyootii fi sababii dhuga ba'umsa Yesuus Kiristoosii fi Fiximmootti gatamee tanan jira jedheeti dubbata. So he was the writer. Macaafni kuni macaafa hundumaarraa macaafa qulqulluu keessumaa immoo kakuu haaraa keessa macaafota jiran irraa baay'ee addadha. Waan adda isa godhu waan tokko yoon dubbadhe tokkoffaa macaafni kuni macaafuma sadhumaatii Waaqayyo waan namaa barreessuu barbaade, waan namatti dubbachuu barbaade, caaffataan waan namaaf kaa'uu barbaade kan inni ittiin xumuredha. Macaafa kanatti kan dabalu hedheeti xumure. Macaafa kanatti kan dabalu, macaafa kanarraas kan hir'isu, macaafa kana keessatti kan caafame irraa ga'u. And it was serious statement. Akkas jedha Waaqayyotu waan as keessatti barreeffame waan cimaadha. Ergaa mul'ata Yohannis kana keessatti wanti kanarratti barreeffame isarra ga'u eenyuuni nama macaafa kanarraa hir'isuuf itti dabalu. A serious statement. Kuni nama irraa hir'isu nama kana dubbiseeti jal'inaan hiiku jechuudha. Akka inni jedhe irraa dhiiseeti akka gara biraatti nama barsiisu jechuudha gabaabaadhumatti. Namni hin balleessaa, namni hin dogoggoraa, namni cubbuutti hin kufaa. Al tokkotti biyyatti nama tokko yaadadha. Nama firooma qabnu, nama mana kiristiyaanaa keessatti guddate, abbaansaa kiristiyaanaa, haadhasaa kiristiyaanaa, maybe third generation Christianity keessatti. Isiniif margaa jedha Oromoon yeroo dubbatu, isiniif margaa wanta social normii hin taane yeroo dubbatamu jechuudha publikii keessatti. Ani halkan tokkotti jedha halkan tokkotti dubartoota meeqa biran dhaqaanaan jedhe in a single night jedheeti. And I have been doing this for years. Isa miti gaama rakkinni koo sayyuutu hin ta'ini. Kanammoo Waaqayyotu godhinaan jennaan godhaanaan jedhe. Waaqayyotu godhinaan jennaan akkas godhaa jedhe. Waaqayyotu na gargaareen akkas godhaa naan jedhe. In the name of God, in the name of God, kana dhagaa jechuun tokkoffaa macaafni kuni macaafa xumuraatii garuu waan kanatu barreeffame maqaa Waaqayyootiin akkasan godha. Waaqayyo na gaggeessee akkas godha. Yeroo namni jedhu isa jechuu kooti macaafni qulqulluuni macaafa seenaati. Macaafa seenaati. Macaafni seenaa hin barreeffama. Seenaan yeroo barreeffamu bara akkasii abaluutu ture rikardii ture irraa ka'anii barreessu. Waanuma yaadan ka'anii barreessu miti. Warri yaada isaanii barreessanii jiru. Waa'ee mootota Itoophiyaa yeroo barreessanii isaanuma jejanii waanuma isaan godhanii waan adda addaatu barreeffama.
Kanaaf amma historian Ameerikaa kana keessa namoonni jiru profeesaroonni waa'ee seenaa Itoophiyaa irratti baay'ee kan hojjetanii jiru. Isaanii jedheeti nama wajjiniin naasa'an ture. Wanta baay'ee barreessanii wanti dhugaas barreeffameera, wanti dhugaa ta'e immoo baay'een dhokateera. Isa keessa deebi'anii ilaaluun barbaadanii profeesaroonni Ameerikaan Ingilizii gurbaan tokko fa'aa maqaansa Aluulaa jedhama, nama biyya Ingiliziiti. Seenaa barreessa ture, mana keenya dhufa ture, nama biyya Ingilizii mana keenya taa'eeti. Buleessa koo wajjiniin wal beeku natti fakkaata amma yaadadhe. Ammoo yaadadhe waan isaa garuu Aluulaa jedhama. Mana keenya dhufeeti achi taa'ee riisarchii wayii hojjeta ture. So seenaa biyya waa'ee Aluulaa fa'aa maal garuu maal jechuufan jedhee seenaa akkasii wanta barreeffamee fi kana geeddaruun isaan rakkisaa investiitti godhaniiru, horii isaanii yeroo isaanii irratti godhaniitti dooktireetii fudhataniiru. Kanaaf seenaan waa'ee seenaa barreeffama seenaaf hin jedhee macaafni qulqulluun macaafa seenaati. Jalqabaa fi dhuma biyya lafaa kanaa dubbataa. Jalqabaa namni ture hin ture, kan turre Waaqayyodha. Isatu dubbate. Isatu namootatti himee. Lammaffaa immoo akkamittiin seenaan biyya lafaa kanaa akkamitti akka xumuramus kan beeku Waaqayyodha. Isatu dubbate. Kanadha macaafni qulqulluuni. Macaafni kuni macaafni mul'ata Yohaannis kanuyi jechuu kooti. Macaafa kakuu haaraa keessa jiran keessaati prophecy yookiin immoo waan ta'uudhaaf jiru, waan gara fuulduraatti ta'uudhaaf jiru irratti devoted ta'ee kan barreeffame macaafa isa kanadha. Macaafonni warra kaanii ergaan isaanii isa kana miti. Hundinuu ergaa mataa isaati qaba. The entire book is devoted waa'ee Yesuus Kiristoos irratti kan xiyyeeffatedha. Guutummaan macaafa mul'ataa kana. Yuunikii maaltu isa godha isa jedhu irratti dubbataati jira. Karaa gara biraa immoo macaafni kuni lakkoofsa 404 qaba. Lakkoofnee arguudhaaf hin dandeenya. Beektonni isa kaanidha. Kana lakkaanii arguun baay'ee nama rakkisu. Kana keessaati lakkoofsa 265 macaafa isa duraa, kakuu isa duraa, kakuu moofaa isa jedhamee barreeffamutti gara sanatti waan argisiisu, rifarii waan godhu, gara sana keessaati fudhatee kan barreessedha. Baay'ina akkasiitiin kakuu haaraa keessatti macaafni barreeffamee hin jiru jedhu namoonni. Amma gaa yuunikii waan isa godhu baay'een jiraachuu danda'a. Garuu waanuma gabaabaan kaayeetanan darbe. Itti aanee immoo akkaataa inni itti barreeffame. The style of writing is different. Akkaataa inni itti barreeffame. As keessaati amma kun mul'ata Yohaannisedha. Afaan Ingiliziitiin Revelation jedheeti dubbata. Garuu jalqaba yeroo barreeffame afaan Giriikiitiin barreeffame. Afaan Giriikii immoo Apocalypsis jedha. Amma afaan Giriikii anis beekaa isinii nan barsiisaa jedhee miti. Garuu yaada isaa waanuma tokko namni hubachuu hundumaatu wal qixxee hubachuu dhiisuu danda'a. Anis isa kana namni hubatuuf miti yaadi isaa garuu akkaataa inni itti barreeffame yeroo dubbistanii macaafota isa gara biraarraa addadha. Maaliifi akkaataa inni itti barreeffametu Apocalypsis jedhama. Maal jechuudha akkas jechuuni yoo jenne gaa isa deebisuuf jedheetanini maal jechuudha Apocalypsis jechuuni Apocalypto jedhama. Calypto jechuuni jedhu. Calypto jechuuni veil jechuudha. Veil jechuun immoo mushurraanii yeroo aadaa Jiwushii keessatti ammas jira of course. Veelii qabu miti asirra kan hamma abbaa manarraa fuudhutti. Veelii uffatanii deemu wal tokko hin irraanfatamaa garuu isaan hin irraanfatan warri Jiwushii takkaamayyuu hin irraanfatamu. Veelii uffatti mushurraan hamma abbaa manarraa fuudhutti. Kanaaf veil Calypto jechuuni veil jechuudha yookiin immoo isa mushurraanni gadi ofitti uffatu jechuudha. Apo jechuun immoo isa irraa kaasu jechuudha. So Apocalypsis jechuuni wanta kabarii ta'ee jiru yookiin wanta
waan tokko haguugamee jiru irraa kaasuu jechuudha. Hiikisa inni kuni akkaataa warri Jiwushii barreessanitti akkaataa isaaniiti akka ittiin barreessu. Daani'eel akka itti barreesseera, Hisqeelfaa akka itti barreessaniiru, Hisqeelfaa akka itti barreesseera, iddoo tokko tokkotti macaafonni warri kaanis akka itti barreeffamaniiru. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf macaafa kana keessatti jawwichaa jedha. Jawwichaa jedheeti dubbata. Jawwee yeroo jedhu jawwee isa bishaan keessaa ba'u yookiin lafarra deemu yookiin mukarra deemu jechuu isaa miti obviously. Kanaaf hiika isaa dugda duubaa jira. Hiika of dugda duubaati hiika gara biraa qaba waa'ee jawwee yeroo dubbatu. Waa'ee bineensichaa jedheeti dubbata. Bineensas yeroo jedhu qeerransaa yookiin naachaa yookiin raacha bishaan keessaa jechuu isaa miti. Garuu bineensa jedheeti waama. Bineensa jedheeti waama. Keessumaa immoo boqonnaa 20 keessatti warra kana sadan the false prophet yookiin immoo raajii sobduu, bineensicha, dragon, jawwee, bineensa, raajii sobduu jedheeti waama. Jarreen kana seexanni yeroo hundumaa Waaqayyo wajjiniin wal fakkaachuu barbaada. This is an holy trinity. The holy trinity jira. Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. And this is an holy trinity. The dragon, the beast, and the false prophet. Dragon yommuu jedhu maal jechaa isaati? Waa'ee seexanaa dubbachuu isaati. Bineensicha jedheeti yommuu dubbatu, warri yeroo sana barreeffameef bineensicha jedheeti yeroo dubbatu, referensiinsaa it was the emperor himself. Neeroofa Domitiansa jechuudha. Boqonnaa 13 keessatti amma fakkeenyaa fi bineensa boqonnaa 12 bineensa jawwee bishaan keessaa lakkoofsa 3 irratti wanta dinqisiisaa biraa tokkos immoo waaqa keessatti nan arge. Inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa biluu mataa 7 gaanfa 10 mataa isaa 7 irratti wanta akka gaanfaa 7 qabu ture kanan arge. Kuni ammasi waa'ee akkas jedheeti dubbata, waa'ee gaaraa dubbata, jawwee dubbata, gaanfa dubbata, waa'ee gara biraati kan inni dubbatu malee waa'ee bineensaa dubbata miti. Daani'eel faas akkasittiin dubbataa turanii. Waa'ee farda fardi adiinfaa, fardi diimaan tokko fiery ready. Boqonnaa 6 keessatti argitu waa'ee maalii argisiisa? Waa'ee waraana argisiisa. Waraana bloody war. Boqonnaa 6 keessatti farda gurraacha jedheeti dubbata. Fardi gurraachi kun hin ba'ee inni isarra taa'u immoo midhaan balleessee, qamadii balleessee, xaafii balleessee, rakkina, hiyyuma, shortage of food dhufuusa, economical crisis, crashing gochuusaati kan inni himu. It is going to happen. Yoo namni jaallatee se wadi. It is going to happen toward the end. Jedheeti dubbataa farda daalechas isarra immoo du'atu ture jedheeti dubbata. Egaa kana hundumaa maaliifanii dubbadhaa? Waan saammoo akka nami qabannuuf hin qabanna jedhee miti. Garuu jechoota akkasiitiiniti kaa'a. Jechoonni kun immoo isaan dugda duubaanii yookiin hiika gara biraadha qabu malee warruma fuula isaanii duratti arginu face value sana miti. Kan isa hiika gara biraatii qabu jechuudhaaf jedhee tanani. Egaa sababii akkasitti barreeffamee fi jechuu kooti sababii akkasitti macaafni kun barreeffamee fi namni yaada adda addaa godhateera. Waa'ee macaafa kanaa namni yaada adda addaa. Amma nuuni iyyoo macaafa kana keessa yeroo dubbisnu yookiin yeroo lallabnu badaa hin argamu. Gara jalqaba boqonnaa 2-3 irra isa jirurraa kan hafe namni yaada adda addaa, opiniionii adda addaatu jira. Nama biratti warri kaanii macaafni kun namaas hin galu, namaaf galuu hin danda'u, waan namaaf hin galleedha. Waa'ee macaafa kana achi kaasuu iyyuu nun barbaachisu. Namoonni jedhanii konkuluudii godhanii dhuma hin qaban. Namoonni warri kaan immoo nuuf galeera. Macaafuma kana malee gara biraa hin lallabnu kan jedhanis immoo baay'eedha.
waan hunduma ila amma kuni waraanna siin ka'eera macaafa mul'ataa keessatti barreeffameera kun waa'ee Iiraanidha. Wanti akkasii ta'eera Raashaan amma waraanni Yuukireen keessatti ka'eera isa mul'ata keessatti barreeffamedha. Chaayinaan baay'ee guddataa jira super paawarii ta'aa jira waraana baay'ee qaba kun Chaayinaa ta'uutu irra jira 200 million soldiers jedheeti dubbata waraanni kuni waraana Chaayinaa ta'uutu irra jira. Jedhaniiti kan isa keessaa kan hin baane immoo jiru jechuu kooti waa'ee namaa warri kaan nuuf hin galu warri kaan immoo nuuf galeera. Yaada adda addaatu jira hiika adda addaas kennu inni kun warra duriitiif kan barreeffame opinionii namaa jechuu kooti tokko lammaffaa immoo opinioniin seexanaa yaadi seexanaa immoo maalidha waa'ee macaafa kana akkan ariifataa jirus nan beeka garuu baay'ee isaas immoo hin qabannas jedhee miti garuu maalan dubbataa jira. Namoonni ilaalchi isaanii maalidha? Ilaalchi namaa baay'ee garaagaradha. Maaliif akka kanatti sababii barreeffameefi? Akka kanatti sababii barreeffameefi. Eenyuuf barreesse Yohaannis kan isin dinqu kan inni barreessee fi iskoolaarotaaf miti, beektotaaf barreesse miti, warra hin barannee fi gabareedhaaf barreesse. Akka isaaniif hin gallee waan isaaniif hin gallee barreessaa jira. No waan isaaniif waaqayyo waan namaaf hin galle namatti hin himu waan nama konfiyuuzii godhu namatti hin himu isaaniif hin gala hin galaaf isaan beeku waa'ee maalii akka inni dubbataati jiru iskoolaarotatu konfiyuuzhinii uuma malee egaa namni gaa ilaalcha kana godhate ilaalchi seexanaa immoo maalidha waa'ee macaafa kanaa namicha tokkotu dubbataan dhagee David Pawson nama jedhamu tokko nama biyya Ingiliziitii amma hin jiru. Macaafa kana irratti baay'ee barsiiseera lallabee kaaseetii isaa waraabamee namoota baay'ee iddoo adda addaatti ergameera biyya afaan adda addaatti siikameetii ergameera garuu boqonnaa 20 irratti inni nani dubbadhe yeroo baay'ee natti deebi'aa hin deebi'aa achirratti boqonnaa 20 sana keessatti maal dubbata attamitti seexanni biyya lafaa kana keessaa akka inni ba'uudha kan inni dubbatu. Yeroodhuma isa bira geenyu afaan gara biraa dhageenya jedhaniiti deebisu. Afaan gara biraatti dubbatama macaafa sana keessaati. Strange language dhufeeti gala waan isaa wallaallee jedhaniiti deebisu. Tokko lama miti baay'eetu deebi'a. Seexanni hamma kanadha macaafa qulqulluu keessaa hundumaa hin jaallatu keessumaa kan inni jibbu tokkoffaan seera uumamaati jedha namichi kun. Maaliif attamitti seexanni akka biyya lafaa keessa galeeti dubbata. Inni lammaffaan macaafa mul'ataati kan inni jibbu. Maaliif attamittiin akka rukutamee ba'u dubbata. Opinioniin seexanaa yaadi seexanaa maalidha? Hin jibba macaafa kanaa. Waaqayyo immoo yaadi isaa maalidha? Boqonnaa kana keessatti kutaa boqonnaa tokko keessatti akka nama dubbise namni macaafa kana ol fuudhee dubbisuudha. Yeroo sana ol fuudhaniiti dubbisu. Dhageessisee dubbisu warri dubbii raajii dubbatame kana eeganii wanta keessatti caafame kanatti kan eeganii haa gammadanii kan eebbifamanidha gammadanii jedhameetii kame afaan Oromooti afaan garuu kan eebbifamanidha jedheeti dubbata garuma irratti immoo akkan sila dubbadhe namni macaafa kanatti dabalu macaafa kanarraa hir'isu immoo wanti macaafa kanarratti barreeffame irraa ga'uudha waaqayyo akkasittiin ilaala waaqayyo duratti jechuu kooti egaa maaliif barreeffame isa jedhu dubbadhee tananii raawwadha sa'aatiin keenya deemaa jira wanta ta'eef sababii barreeffameef hoo qaba Qorontoos waan barreeffameef qaba Roomee waan barreeffameef qaba Maatiyos waan hundi isaanii waan barreessaniif qabu sammuu isaanii keessa ofumaa barreessanii miti waan yaadanii barreessanii qabu maaliif itti barreessanii tokkoffaa macaafa kana keessatti kan arginu aariyatamatu dafee dhufuudhaaf jedha jedheeti dubbata. Aariyatamatu dhufuudhaaf jira. Rakkinatu dhufuudhaaf jira. Rakkina kana keessa jabaatanii dhaabachuu. Akka isaan jabaatanii dhaabatanii. Isa kana itti himuudhaafiti barreesse. Maaliif rakkinni dhufa? Rakkinni karaa garaa dhufa. Keessumaa karaa afur qoramu. Tokkoffaa trade unioniitu dhaabata. Trade unionii kana keessaa yoo namni biizinasii hojjechuu barbaadu namni nagada banachuu barbaadu unionii kana keessa yoo lixe malee akkati nagadatu hin qabu rakkina keessa lixa
akka hojiin isaa guddatuu fi hin dhowwamaa kan inni nagadatu hin dhowwamaa kuwa biyya keenyatti jechuudha. Namni duri amma namni armaataa wayii hin fidee jedhe namni tokko armaataa fidee ati taaksii isanni fide irraati taaksii dachaa meeqa itti dabalu. Dachaa meeqa itti dabalu ofii immoo hin galfatu tola galfatu. Ni galeera ofii tola galfatu mootummaa irra jiru paaworii harka jira. Kanaaf inni kun galfateeti kisaaraa keessa lixa. Akkatti nagadatu hin qabu. Nagada keessaa baasu jechuudha. Waan siistamiin akkasii jira gaachoo kooti yeroo sanas. Waaqota tolfamaadhaa fi sagaduutu aarsaa kennuutu horii isaanii kennuutu irra jira yeroo miseensa sana ta'ani. Miseensa sana yeroo ta'ani. Kanaaf trade unionii sana keessaa warri lixan kiristaanonni hin rakkatu. Biizinasiin isaanii rakkina keessa lixa. Lammaffaa immoo rakkinni maaliif ka'a? Emperor worship kan jedhamutu jira yookiin immoo emperorii waaqeffachuu. Keessumaa yeroo sana bara Yohaannis keessa kan jiru Domitian kan jedhamu emperoriini fakkii isaa dhaabe biyya empire Roomaa keessa iddoo garaa garaa dhaabe. Kanaaf dhaabeeti maal jedhee waggaatti al tokko jedhe. Waggaatti al tokko namni hundinuu harka isaa mirgaa ol kaasee Domitian is Lord haa jedhu jedhe. Yoo kanan jedhu ta'e at the pain of death in ajjeefama. Domitian is Lord. Kanaaf rakkinni kiristaanotaa ammoo maalidha? No, Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Akkas jedhu isaan immoo kanaaf ari'atamni karaa kana irra ga'ee isa kaan lamaan nan dhiisa baay'ee barbaachisaa miti. Inni lammaffaan maaliif barreeffame? Inni jalqabaa rakkinatu dhufaa jira. Rakkinni karaa gurguddaa karaa adda addaa dhufa. Karaa gurguddaan lama garuu isa kanadha. Domitianii inni waaqadha yookiin gooftaadha jechuudhaa fi Yesuus Kiristoos gooftaadha jechuun filmaata kanatu dhufaa jira. Bara Domitian sana keessaa kiristaanota waggaa 3 gidduutti kiristaanota 40,000tu ajjeefamee jedhama. Hin sagannu. Haati tokko jedhama seenaan church history keessatti mucaa ishee achi kaanii ishee immoo as dhaabanii mucaa kee kana sitti kennina. Yesuus Kiristoos gooftaa miti. Domitiantu gooftaadha jedheenaan hin jedhu jette. Hin jedhu jette. Lakkii mucaan keen duuti jennaani anoo hin jedhu jette. Mucaan isheen boossi isheen as dhaabate lakkii mucaan kee utuma jedhu sagaleen mucaa sokkee utuma jedhu utuu isheen ilaaltu mucaan ishee du'e. Tuulaa isheen ilaaltu mucaan ishee du'e. Amantii kana hin dhiisu. Hamma dhumaattan dhaabadha. Yoo mucaa koo na dhabsiisa ta'eyyuu ari'atama kana dhufa kana keessa dhaabadha jechuudhaaf jedheeti. Inni lammaffaanii ergaan isaan inni guddaan maalidha? Yesuus Kiristoosin mul'isuudha jenne. Yesuus Kiristoosin mul'isuudha. Yeroo sana mootota kanatu jira. Humna gurguddaa warra qabanii, faayinaansiin kan harka jiru, waraanni kan harka jiru, warra hidhuu danda'anii, warra ari'achuu danda'anii, warra wanti hundinuu harka isaanii keessa galee jiru. Isaaniin ilaaltuu jechuu isaati Yohaannis. Fixeera ijoolleen dhufaniiru anis qaataan fixee. Isaaniin ilaaltuu jechuu isaati Yohaannis. Maal jedhee isaan miti teessoorra kan jiru jechuu isaati Yohaannis. Teessoorra kan jiru ammayyuu Yesuus Kiristoosidha jedheeti itti himuudhaaf jedheeti. Waan baay'ee yeroo ilaalanii ari'atamni yommuu irra ga'u manni hojii isaanii yeroo cuucufamu yeroo hidhamanii hamma lubbuu isaanii dhabanitti yommuu ga'anii Neeroon fakkeenyaaf magaalaa gubeetu kiristaanotatu gubee ittiin jechuu jalqabee biyya isaanii keessa ari'atamuu kunoo Yohaannis ari'atame kana hundumaa yeroo ilaalanii eessa jira Waaqayyoodha? Where is Christ? When is he going to come? Kanatu gaaffii itti ta'e isaa barreessaa jira. He is going to come. He is. Ammasi teessoo isaarra jira jedheetii dubbate. Egaa har'asii jechuudha egaa. Har'asii jireenya kee keessatti hin qoramnaa. Hin qoramnaa wal'aansoon jira. Lafa hojiitti hin qoramnaa. Jireenyatti hin qoramnaa. Karaa ijoollee hin qoramnaa. Cubbuutti hin qoramnaa. Seexanni nu qora. Wal'aansoodhaa. Achiin wal'aansoodhaa. Jireenya namaa keessa wal'aansoodha Phaawulos yeroo dubbatu. Phaawulos hin obsinaa, hin rakkannaa.
gidiraatti hin galla, muddamatti galla, hirreebamna, hin hidhamna, gooliin nutti kaafama, hirriba dhabna. Ulfinaanii, salphinaanii, maqaa baduudhaanii, akka gowwoomsuutti lakkaa'amuudhaaniiti deddeebinaa jedha Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 6 keessatti. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 2:14 irratti garuu akkas jedha. Waaqayyo isa yeroo hundumaa jedha garuu. Waaqayyo isa yeroo hundumaa mo'icha Kiristoos fidee nu deddeebisuuf isaaf garuu galanni haa ta'u jedha. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoosii teessoo isaarra jira. Kanaaf isaa wajjiniin hin mo'amu namni. Ameen. Hin mo'amu namni Yesuusii wajjiniin adeemu. Seerris jallachuu danda'a. Asiin jalaa kufuu danda'a. Biyyi keenya baduu danda'a. Waldaa kiristaanaa gubuu danda'a. Waldaa kiristaanaa keessatti nama ajjeesuu danda'u. Waan adda addaa ka'uu danda'a. Yesuus Kiristoos garuu gooftaadha. Har'as hin faradaa jechuudha. Ameen. Haleluuyaa. Waan tokko duwwaa dubbadhee tanan fixa. Kanaan dura dubbadheera ta'uu danda'a. Gurbaa tokkotu waan tokko dhaqee ture. Militarii keessa dhaqeen ture akkuma yeroo adda addaa isinitti hime. Yeroo sana immoo Hawaasaa iyyuu jirra. Magaalaa Hawaasaa. Ijoolleen sadii naannooma tokko dhufne. Naannooma tokko dhufne ka. Mucaan tokko immoo gara Adaamaatii dhufee mucaayyuu miti nama guddaadha nu caala. Afaan Oromootiin dubbanna inni immoo isaas jirnaan qabuun jaallatu sanuu afaan Oromootiin dubbannu. Ani immoo afaan namni dhawuu barbaannaan ittuun iyyuu caalaan immoo sammoo namni dhawuu barbaannaan. Noon dubbanna gaafaan nama soo hin goonee waan goonee inni kana nurkatti jibbaa waan adda addaatiin nu jibbaa. Amma biiroo tokko keessa teenya aniif inni biiroo tokko keessa teenya shaamballiin tokkos biiroo sana keessa jira. Maqaan isaa shaambal Muusaa moo yoon arga. Achi keessa jira inni sirba fideeti dhaggeeffata kaaseetii fideeti dhaggeeffata shaamballichi. Ani immoo mini hinginaan kennu sirbii waan badaamayyuu attraactii ta'u sirbatti durumaayyuu jechuu kooti badaa. Namni sirbatti qoramu immoo jiraachuu danda'a. Maaliif qoramaa hidheetan waan hin jedhu. Amma CD kaaseetii yeroo sana CD'n hin jiru kaaseetiidha. Kaaseetiitu bade kan shaamballichaa. Kaaseetiitu badeennaani maaltu eessa na jalaa dhaqeedha. Eessa dhaqee jedheennaani gurbaan kun maqaan isaa Taarikuudha. Caalaatu fudhatee dheetitti. No maaliif na jalaa fudhattee maaloo ennaan kaaseetii koo fudhattee kaaseetii koo hin fudhanne noon jedheen. No ani dhagayeera situ fudhatee naan jedhe. Eewurraa dhageesse ani dhagayeera naa fidi jedhe. Hin fudhanneen jedhe. Ani hin fudhanne ani dhimma sirbaayyuu hin qabu dhaggeeffadhees hin beeku. Intarastii isaas hin qabu ani kaaseetii sirbaa bitee dhaggeeffadhee beeku ani amma waama bitamu iyyuu natti hin fakkaatu amma namni bitee akkoo faarfannaa bitee dhaggeeffataa isaayyuu I don't know akkam akka ta'e ammayyuu I didn't study about it. Na yeroo sana immoo dhiisa miti ani dhuguma bitanii dhaggeeffatu mitiiree akkasidha miti garuu akkuma faarfannaa jechuu kooti. Anyway inni hin fudhanneen jedhee ni fudhattee taa'edha. Eewusitti mee taarikuun natti meedha. Ani fudhadheeraa naan inni fudhattee ta'e ni naan jedhe. Jennaanii nan manatti galee tananii galgala galafatti kadhannoos rakkisaadha. Fixeensa gadi bahee tanan ijoolleen wajjiniin jiraannu jiru. Fixeensa jira fixeensa keessa jalbeeffadhee tananii ani fudhadheeraa hin jedhe. Fudhadheeraa hin beektu ati hin jedhe. Jedhee tananii itti hime. Kaffiyaaloo jedhu gurbaa tokkotu jira wajjiniin kan turre. Qinfaraajuu daanyaa miizaan bachuu yaalle jedha faarfannaa kana. Fudhadheeraan kaaseetii kana jedhee tanan itti hime. Beeka akka inni fudhanne inni beeka. Rakkannu nuun namatti himannu kanaaf nama dhugaa beeku dhugaa kobbadaa jedheeti rakkannu. Waa'ee isa dhugaa beekuutu teessoo irra jira afaan kana jedheem. Inni immoo mootii mootota hundumaati jedha macaafni akka jedheem Yohaannis.
Inni immoo mootii biratti jallachuu danda'a, waan baay'ee jallachuu danda'a miti. Mootii moototaatu jira jedha Yohaannis as keessatti. Isattan himadhe. Gidduuma sanatti maaltu ta'a? Dabuubizzi kiinatii haa ta'u orkeestiraa, kiinatiin warra xinnoodha miti, warra qabaleedha, orkeestiraan warra guddaadha. Isaantu dhufa, hawaasaa dhufaniiti achitti sirba argisiisuu dhufu. Gibbii Dabuubizzi Mamriyaa keessatti hawaasaa gibbiin tokko jira ammallee waan inni keessa jiru hin beeku. Achi keessatti argisiisuudhaaf dhufu. Magaalaa keessa naanna'aniiti annaawunsmentiidhaan himu. Dabuubizzi kiinatiin warri sirbanii orkeestiraan dhufeeraatii kottaatii ilaalaa birrii akkasii kaffalaatii jedhaniiti magaalaa hawaasaa keessa naanna'aniiti himu. Akkasitiin himama ture dur, amma akkaataan isaa geeddaramu ta'uu danda'a. Mucaanii gurbaan kuni kan akka himuu fi amma nuyi hattuu taaneerra. Nuyi warra nama namne taaneerra inni bakka darbee isa barbaadutti argatee achi darbeera. Nuyi warra kaaseetii hatu inni kaaseetiis fuudhee sirba immoo gidduutti dhaggeessisaa. Sirba dhaggeessisaa kottaatii ilaalaa Dabuubizzi kiinatiin dhufeeraa kottaatii maal jedhaatii ilaalaa hawaasaa keessa deemaniiti himuugaa nama waamu kottaatii ilaalaa horii kaffalaa jedhanii. Teeppii guddaa tokko pileerii tokko wajjiniinitii fuudhaniitii ba'ani gurbaa tokko wajjiniinii kana himuudhaaf itti kenname. Amma gaa sirba himaa oolaniitii galgala manatti galanii manatti deebi'aniitii mana gurbichaa bulan katamaa gibbiitti deebisuutu irra ture teeppichaa garuu achi bulani. Ganama dhufaniitii teeppiin sun egaa akka ammaa miti akka amma teeppiin amma gatiyyuun qabu miti amma teeppiin hin badeedhani pileeriin teep pileer hin badeedhanii dhufaniitii himani. Akkami maaliin deemtan makiinaa matiraakii isaa waanidhaan. Eessatti badaree hin badee mana achi bullee mana keenya bulleetii jedhan eessatti isin eessa bultan mana akkasii bulle. Fuutanii galtaniitu fuunee galleera. Mana kanatti fuutanii galtaniitu manaa dhufanii fudhatanii manaa dhufanii fudhatan. Utuu isin achi jirtanii utuu nuyi achi jirru halkan yeroo attamii nu hirramnaa jedhan. Karaa kamiin lixanii dhufnee ilaallaa jedhani warri security mootummaa security'n Mamriyaa Dabuubizzi Mamriyaa dhanneet ilaallaa jedhaniiti mana sana keessa dhaqanii ilaalan. Attuun eessaa lixe mana hin qoqqofforani xinnoo qoqqofforaniiti asiin lixee jechuudhaaf hattuun jedhaniiti. As keessaa fudhatee hattuun isin as keessa raftu turtanii asiin soqee lixee eeyyee. Utuma sirraftanii utuu nuyi rafnuu soqee kan asiin immoo lixanii asiin lixan asiinis ba'anii teeppisa asiin baasanii karaa kana hantuun niyyuun baatu karaa kana hantuun niyyuun baatu isinuma bira jiraa jedhaniiti mucichi mana hidhaa keessa teeppichi isin argame jechuu kooti achi galagalee dubbiin hattuun isaadha jedhame jechuu kooti qinfaraajuu daanyaa. Yesuus Kiristoosii teessoo isaarra inni jiru teessoo isaarra jiraa jedhe Yohaannis.